Akkam jirtu hordoftoonni barumsa keenya. Barumsa keenya irraatiin waa'ee Mendelee kan barannu ta'a. Mendeleen faayidaan isaa maali? Akkamitti Mendeleetti fayyadamnee referensii fi citation hojjenna jedhu bal'inaan ilaalla. Jalqaba irraa qabne jechuudha. Software yookaan moosejii Mendelee deeskitooppii buusuudhaan fe'uudhaan kompiitara irratti akkamitti akka Mendelee manage goonu Mendeleetti fayyadamnee citation fi referensii hojjennu bal'inaan baranna. Kanaafuu jalqaba browserii keenya irra dhufnee Mendelee deeskitooppii buusuu barbaade Mendelee deeskitooppii pre-download jennee websaayitii kanarraa kan Mendelee irraa jechuudha download godhanna. Erga download goonee yookaan immoo erga asirraa buusnee ni feena jechuudha. Tole Mendelee deeskitooppiidhaaf yookiin wiindoodhaa jira. Linux warri Ubuntu fa'aa fayyadamtan Linux asii buusuu dandeessu. Maakii kompiitara keessan maakii kan ta'e immoo kana filattachuudha. Iddoo kana Mendelee desktop for Mac operating system jedhu jira. Mendelee desktop for Linux jedhu jira. So I need this one. Kanan buufadha jechuudhaani. Tole kun xiqqoo tura. Mendelee duraan buuse waan jiruufi ergaan buusee booda double clicking godha. Run. Yes jedha. Next. Iddoo kanatti check yoo goone Mendelee desktop irratti nuuf search gooneet baafanna jechuudha. Amma desktop irratti akkanaa dhufu barbaadera. Shortcutiin Mendelee desktop jedhu kuni sababni isaa salphumatti desktop kiyyarraa argee banadhee itti hojjechuudhaaf jechuudha yeroo biraatiif. So installing jedha. Install godhaa jira. Sekondoota muraasa fudhata dafee itti xumura. Tole finish. Amma Mendelee kiyya fe'adheera jechuudha. Mendelee kiyya bira deemee banuun qaba. Okay. Banaa jira. Kun kan duraan tole Mendelee kiyya erga na cufee booda maal gochuun qaba? Register godhuun qaba jechuudha. Akka haaraatti register yoon goon asitti emailii fi password kiyya galchee register otoo hin godhin dura kanaan dura register godhee hin beeku yoo ta'e naaf hin hojjetu. Kanaaf maaliin godha? Register kan jedhu bira deemee gara browseriitti nu erga. Register nu asii jennu gara browseriitti nu erga. Tole browserii bira deemneetu asirratti emailii keenya isa hojjetu galchina. Emailii feekii osoo hin ta'in isuma sirrii isattiin fayyadamnu sana galchina. Iddoo kanatti emailii keenya password keenya galchinee san booda sign-in goonaa jechuudha. Emailiin kiyya echnetafa@gmail.com. Continue. Itti fufin jedhaanini san booda password kiyya na gaafata. Password kiyya galchee iddoo kana stay sign in kan jedhu kana
tuquu dandeenya. Browserii kanarratti yeroo biraa yeroo deebinee fayyadamnu akka password nu gaafanne stay silent jechuu dandeenya. San booda sign in godha yookiin akka haaraatti yoo ta'e immoo maaliin godha? Akka haaraatti yoo ta'e immoo maaliin godha? Creating godha maqaa wantoota na gaafatan hunda guutee jechuudha. Amma sign in godhee jira jechuudha Mendeley irratti. As dhufee Mendeley kana irratti imeelii kiyyaa ammaa sana asirratti galchuun qaba. Karaa kanaatiin sooftiweerii isa deesktoop irratti fe'ame kana irratti sign in godhu malee naaf hin banu. Stay in jechuun qabna. Maaliif kuni iddoo neetworkiin hin jirretti yookaan yeroo hunda irra deddeebi'ee passwordii fi username kii akka galchu akkanan gaafannee fi stay sign in kan jedhu kana check godhuun qaba. San booda sign in jedha. Mendeley kiyyaa banaa jechuudha. Amma Mendeley kiyyaa banee kana next jennee sana irratti dhufanii isaan kana next jennee xumurra maanuwaalis ta'uu hin danda'ama. Tole Mendeley keenya fe'annee jirra. Amma maal goona tuulii kana bira dhaqnee woordii faana connect akka wal godhuu qabna. Mendeley keenyaa fi woordiin keenya akka walii communicate godhan akka waliin dubbatan jechuudha. Web install web importer kan jedhu jira. Microsoft Word plugin kan jedhu jira. So kana install godhanna. Amma install ta'ee jira jechuudha. Install jechaa jira. Kanas akkasumatti seena jechuudha. Kana online irrattidha kan inni adda ta'u. Okay. Buusaa jira softweeriin kuni akka extensionittidha. Browser irratti adda ta'uudhaan kan inni fe'amu. San booda akkaataatti fayyadamnu neetworkiidha rakkoo kan qabu akkaataatti fayyadamnu isaa jenna get extensioniidha kan isiniin jedhe extensionii kana addi goona browserii kanarratti addi ta'ee jira jechuudha. Addi godhaa jira check godhee itti dabalaa jira browserii kanarratti. Kanarrattis akkuma kana dhufnee kan browserii Chrome irrattis Mendeley web importer jennee Mendeley web importer jennee asirrattis addi godhuu dandeenya. Browseroota adda addaa irratti addi godhuudha. Browserii irratti nuti hojjennu jechuudha. Browserii desktop keenya irra jiru kan itti fayyadamnu irrattidha kan nuti goonu. So amma addi ta'e remove from Mendeley web importeriin kuni Chrome irratti browserii Chrome irratti ida'amee jira. Kan ammoo asitti ida'amuusaa remove fayyadu kanaan beeknaa tole. Amma wanti hundi dhumee jira jechuudha. Kuni eessa dhufe kanaan barbaannu delete goona kan duraan bu'eedha. Tole kana fakkaata jechuudha. Mendeley keenya web importerii goone kan kana wal quunnamsiisnee Word keenya faana kana iddoo kana Word faana wal quunnamsiisuu baannaan amma Word keenya dhaqnee yegguu banannu Mendeleyn kuni achirratti nuuf nuuf taanaan immoo saayit godhuu hin dandeenyu jechuudha. Tole amma faayilaa daballu
riisarchii kiyyaa dabalu riisarchii kiyyaa fakkeenyaa fi filaash kiyyarraa Mendeley kan jedhu keessaa faayila kanaadha kanaan import godhuu barbaade kan galchuu barbaade tole amma fe'ee jira jechuudha. Iddoo kanarratti maal agarsiisa odeeffannoo waa'ee artikelii kana taayipiin maateriiyaalii kan faayila kana maalidha joornaaliidha taayip joornaal jedha kitaabni jira bukseshee taayipoota adda addaatu jiru san keessaa joornaaliidha mata dureen kitaaba artikelii kanadha barreessaan immoo kana isaan kun odeeffannoo waa'ee kitaaba kanaati jechuudha. Abstraakshinii qabaa, peejii qabaa, baratti maxxanfame qabaa. Faayilli suni inni lookaal irra jiru yookaan immoo kompiitara kanarratti fe'amee jiru iddoo kanatti kan galchuu asirratti qaba. Isaan kun odeeffannoo artikelii yookaan immoo barruu kanaati jechuudha. Akkaataa kanaatiin aaddi jennee dabaluu dandeenya jechuudha. Aaddi karaa jedhuutiin dabaluu dandeenya. Gama biraatiin iddoon kanarratti left click tuquudhaan add file jechuu dandeenya. Akkaataa kanaatiin ammas dabaluu dandeenya jechuudha. Ammas nuu fe'e jechuudha asirratti. Kanas check godhuu qabna sirrii ta'uusaa. Mata dureen asitti bannee kana double click goonee bannee mata dureen asirra jiruu fi mata dureen inni asirratti galche wal fakkaataa kan jedhu check godhuu qabna. Amma kun dogoggora. Mata duree hin galchine. Mata duree R jedhee dhiise. Mata dureen artikelii kana garuu designing network design spaces kan jedhu kana kanaafuu kana copy goonee iddoo kanarratti dhufnee paste goona. Check godhuu qabna jechuudha. Yoo checking goone dogoggoraan kan biraa galcha. Kanaaf akka kanaatti edit godhaa deemnu barbaachisaa. Barreessitoota kaataaloog godhee qabata. Wallila jijjiira kan Itoophiyaa yoo ta'e akkuma jiruun dhiisuu qabna. Inni garuu yeroo galchu waan kaataaloog godhuu fi kan Itoophiyaa yoo ta'e akka inni kaataaloog hin goone wallila hin jijjiirre deebisna. Fakkeenyaaf kuni Roodaas Jabar kan jedhu iddoo kam jira. Namicha kana jechuudha. Wallila jijjiire abbaa fi ilma wallila jijjiiramu keenya akkuma jiruutiin ta'a. Asirratti inni kun jalqaba dhufuu qaba. Keenya jalqabuma durayyuu jalqaba waan ta'eef innaa galchu wal jala waan jijjiiruuf deebisuu qabna. Isa kana duubatti dabarsuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kana namichi kun akka Itoophiyaatti this is first name this is last name akka Itoophiyaatti garuu isaan immoo wal jala waan jijjiiramuuf akkaataa kanaatiin wal jala dabarsaa. Barreeffamni sun kan nama Itoophiyaa yoo ta'e yookiin immoo Itoophiyaa keessa yeroo barreeffamu maqaa ilma abbaa jedhee akaakayyuu jedhee waan barreessuuf akkuma jiruutiin dhiisuu qabna. Kuni akkaataa kanaatiin wal jala daddabarsee qabataa jechuudha. Qorannoo kan Itoophiyaa keessa yoo ta'e wal jala isanni dabarsu kana bakka isaatti deebisuu qabna. Fakkeenyaaf ilma abbaa dura galchaa yoo ta'e nuti abbaa sana ilmi dura akka galu taasisuudhaan akkaataa kanaatiin sirreeffachuu qabna. So ofumsaatti sirreessaa asirratti waan sirreessuu hin qabnu jechuudha. Amma barreeffamni kun kan fooreeniti. So barri hin gallee barri qorannoon kun hojjetame bara 2020 jedha. This paper is open. Okay, kana ta'uu dhiisuu danda'a barri isaa. Barri qorannoon kuni itti hojjetame kuni baratti galeedha garuu asirratti iddoon barritti barreeffame barbaanne bara kana galchina jechuudha. 2020 waan baay'ee hambisee jechuudha asitti
Kanaaf isa kana mirkaneeffachuu qabna. Vooliyuumii qabaate vooliyuumii peejiin isaa meeqa, peejiin kan kanaa meeqadha. Peejiin artikelii kanaa jechuudha. Isa asirra jiru otoo hin ta'in peejiin kun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 peejii 9 qabdi, fuula 9 qabdi jechuudha. Isaan kana abstraaktii qabaata, abstraaktii sagalchuudhaan akkasitti sirreessuun barbaachisaadha. Yoo sirreessine inni defaultidhaan kan galchisuun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Tole. Karaan biraa ittiin literature galchinu iddoo kanatti search godhuudhaan fakkeenyaaf network design ka jedhudha mata dureen keenya waan ta'eef network design ka jedhu asirraa barbaaduudhaan kun site yagguu goonuuf nu gargaara. Kun faayilota hedduu qabna yoo ta'e iddoo kanatti search goone achi keessa kan barbaadnu sana baasuudhaaf nu gargaara. Addii maanuwaalii godhuun danda'ama. Maanuwaalii akkamitti goona? Riisoorsiin ta'ee harka keenya irra jira. Artikelii haa ta'u yookiin kitaaba haa ta'u fakkeenyaaf kitaabuma otoo jenne yookaan riisarchiin riippoortiidha. Riippoortii otoo jenne riippoortiin suni maal qabaa? Thesis artikelii taayitilii isaan gashinaa, eenyutu hojjetee, awutariin gashinaa, harkaan gashinaa jechuudha. Kun maanuwaaliidha. Bara isaan gashinaa peejii abstraaktiin gashinaa yoo jiraate iddoo kanarratti galchaa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf taayitilii network design something bakka mata duree asitti gashinaa, awutarii isa kun kanatti iddoo kanatti barreessina jechuudha. Awutarii keenya galchine bara yeerii isaan kun kiiwordii qabaatti, kiiwordii magaalaa isaa, institushiniin isaa amma fakkeenyaaf Amboo Yuunivarsiitii ta'e Amboo Yuunivarsiitii, Addis Ababa Yuunivarsiitii ta'e Addis Ababa Yuunivarsiitii jechuudha. Iddoo kana magaalaa iddootti qorannoon sun hojjetamu. San booda seef jenna jechuudha. Hamma kanan hojjennu maanuwaalii. Kanaaf waan harka keenya irra jiru yoo jiraate akkaataa kanaatiin taayippii isaa filannee, taayippii isaa fiilmii yoo ta'e fiilmii, buuk yoo ta'e buuk jennaa jennu wantoonni asitti gugguunnu wanti nu fidu inni jijjiirama jechuudha. Pabliisharii hin jedhu amma riippoortii irratti dura garuu asirratti kitaaba naa ta'u pabliishariin, editariin, edishiniin eega kan jedhu hundumtu foormi kana waan nu fidu foormi kana guunnee seef jenna achiin booda asirratti akkuma isa kanaatti nu mul'ata jechuudha. Kuni karaalee ittiin riisarchii keenya import goonu artikeloota keenya import goonu kan biraa web import irraa akkatti bibliyoogiraafii import godhannu ilaalla. Mee Google Scholar irra deemne Google Scholar.google.com irra deemne Google Scholar kanarraa mee artikelii tokko haa fudhannu network design irratti qorannoo hojjetaman keessaa tokko haa fudhannu. Okay, kun achirra jira. Okay, asirraa fudhannu iddoo kana dhufnee maal goona? Ishii mallattoo kana hin tuqna. Mallattoo ishii waraabbii kana fakkaattu kana hin tuqna. Right click irratti goona. San booda as jalatti nu baasa. As jalatti nu baasa. Kuni yoo zootoo ta'e citation yookiin reference management tooliin keenya zootoo ta'e kana buusnaa isa kanaatiif yookiin Mendeleedhaaf riifmaanii kanadha kan buusnu. Indinoot yoo ta'e indinootidha. Inna nuti maal buusuu qabna? Riifmaanii kana buusnaa. Daawulood godhaa jira. Tolee amma kun maalidha? Bibliyoogiraafii
kani kan kanaati jechuudha. Mata dureen kanaa maalidha? Continuous Equilibrium Network Design Models kan jedhu kana taayitiliin isaa kanadha, awtariin isaa kanadha. Bibliographic information odeeffannoo barbaachisaa ta'an kan artiklii kanaa buufanna jechuudha. So achiin dhufnee maal goona? Add jenneeti asiin dhufnee add godhuu qabna jechuudha. Okay. Faayilii iddoo kana daawunloodii keessaa dhufnee ishii kana iskoolar waan ka jedhu kana kan buusne ishii kana add goona. Yeroo add goonu maal taatee dhufte? Odeeffannoo barbaachisu hunda qabattee dhufte. Mata duree awtarii mata duree lama qabaa, barataa, vooliyuumii, peej nambarii ishii 19 haga 32 jidduudha artikiliin suni. Fakkeenyaaf iddoo kanatti kan maanuwaalii guunne tokko meeqan 9 jenneemti garuu akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Meeqarraa ka'uu qaba? Peejiin kuni 10,428 hanga meeqaati? Hanga 10,436 jechuudha. Akkaataa kanaatiin godhuu qabna isa kanas. Tole peejiin sun fuulli sun ammam akka ta'edha. Kanaaf karaa meeqa galchuu dandeenya jechuudha? Maanuwaalii galchuu dandeenya. Asiin aaddi jennee aaddi goonee tokko bibliographic information galchineerra. Faayiluma sana guutummaa isaatti galchineerra. Kanaaf amma maal haa goonu? Dookimentii keenya deemnee haa banan. Dookimentii keenya banannee amma saayiteeshinii hojjechuu qabna jechuudha. Faayila keenya hundumaa erga galfannee boona gara kanatti haa dhufnu. Kana banannee amma maal goona? Mendeley keenya keessaa fakkeenyaaf kana banannee artiklii kana bannee dubbisne irraa waa'ee asirraa wanti nuti fudhachuu barbaanne jira. Fakkeenyaaf DP Conventional waa'ee kana iddoon kanatti yaadni arganne kun yaada waraqaa keenya keessatti itti fayyadamuuf deemnuuf nu gargaara yoo ta'e maal goona? Yaada sana fudhannee gara mataa keenyatti deeffanna. Yaada kana fudhannee gara mataa keenyatti yaada keenyaatiin ibsina. San booda kana fakkeenyaaf kana fudhannee yaada mataa keenyaatti yaada kanadha kan nuti fudhachuu barbaanne. Yaada kana erga fudhannee jecha keenyaatiin barreessina irra deebine san booda saayit goona jechuudha. Kuni yaadni kun yaada sanarraatiin fudhadha jechuudhaa fi ragaa kaa'uu qabna. Ragaa kaa'uudhaan maal goona? Mendeley keessa riferensii keessa deemna. Gubbaa kana Microsoft Word bannee keessa jirra. Reference kan jedhu kana keessa deemna. Achirra naa xumne kunuu dhufaa jechuudha. Dura otoo Mendeley fe'amee Microsoftiin sun plugin godhin kun hin dhufne ture. Amma erga goonee booda dhufe. San booda citation insert citation kan jedhu kana xumna. Asirratti dhufnee gootuu Mendeley jechuu dandeenya yookaan mata duree Mendeley keenya keessatti dura barreessine sana waa'ee kitaaba kana iddoo fudhannee kana awtarii galchuu dandeenya. Awtariin barbaaduu dandeenya. Taayitiliin barbaaduu dandeenya. Keyword achi keessaatiin barbaaduu dandeenya. So gootuu Mendeley jedhee kanarra tuqee
saayit ishii kana yoon tokko amma saayiteeshinii galchaa jira jechuudha. Argitanii jechuudha amma saayiteeshinii automaatikaalii ofiisaatiin naaf hojjete. Tole. Amma immoo kan online fudhanne suni bibliographic information bicha kan tures ni jira. Fakkeenyaaf kanadha kun amma odeeffannoo hin jiru online dubbisee waa'ee kana sanbooda kana saayit godhuu barbaade akka ragaatti kitaaba kana garuu computer kiyyarratti faayilli isaa akka bu'u waan hin barbaannee fi online ma dubbisee reference irra akka naaf galu barbaade sababni isaa faayilli kun barbaachisaa miti computer kiyyarra yoo ta'u tokko bakka ni qabata kan biraa asirratti kaa'uu hin barbaanne yoo ta'e asumatti bibliographic information bicha odeeffannoo barbaachisaa ta'an kan kitaaba kana ibsa kan article kana kan immoo barruu kana ibsan qofa fudhadhe karaa web importeriidhaan galcheera. So amma dhaqee saayit godhuun barbaade yoo ta'e dookimentii kiyyarra deemee yaada kana nan barreessaa. Iddoo kanatti dhufee insert citation Abdullahi continuous equilibrium network design models kan jedhu kana okay jedheen irratti ergan filadhee booda okay jedha. So akkasitti galchuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin saayit goonee save godhannee Mendeley itti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Karaan itti fayyadamnu haala kanaatiin akkaataan itti saayit godhan yoo saayiteeshiniin kun jalqaba yeroo dhufu akkamitti fayyadamna dhumarraa akka kanaatti eeguu dhufu maal fayyadamna hiika maalii qaba kan jedhu warreen qorannoo gootan sirriitti beektu waan ta'eef kana bal'inaan hin haasa'u garuu yoo fakkeenyaaf according to jedhee citation kiyya Abdullahi citation kiyya hojjedhe according to this jedhee waa yoon barreesse yaada kiyya yoon barreesse jechuudha sitti focusing kamirra jira jechuudha. This article is very important ማለት ነው. Isa kana keessatti garuu yaadni as keessatti fudhatame kuni baay'ee important yookaan barbaachisaa kan ta'e yaada asirratti fudhatamedha malee article sana miti jechuudha. Focusii ma jijjiirama garaagarummaan qabu. Asirratti article yoo jalqaba irratti dhufe article kun baay'ee important dha jechuudha yaada kanaafi. Asirratti immoo yaada kanatu baay'ee important jechuun jedhu ibsa garaagarummaa akkasumaan qabu. Akkaataa kanaatiin galchuu dandeenya jechuudha qorannoo keenya yeroo jennu isii kan haala kanaatiin godhuun danda'ama. Kan biraa asirratti kan ilaallu akkaataa itti istaayilii filannu. Automatically dookimentii keenya hojjennee erga fidnee booda as keessa peejii 100 qabaachuu danda'a artikiloota hedduu saayit goonee galchuu dandeenya. San booda maal goona istaayilii jijjiiruu dandeenya. Fakkii dookimentii keenya keessatti dipaartimentiin recommend kan godhu yookaan immoo kan akka itti fayyadamnu nu recommend godhu waan jiruufi sanarratti hundoofnee istaayilii keenya jijjiiruu dandeenya. At any time when they ask you to change to any style, you can change it from this. So don't worry about the style. Automatic yoo ta'e Chicago irraa ta'uu yoo danda'e Chicago itti jijjiirre akkaataa kanaatiin mul'ata. Saayit godhee Google jechuudha dookimentii keenya irratti. IEEE yoo ta'e 1-2 jedheetu kan mul'atu. To istaayilii barbaannutti istaayilii more style jennee stylota biroos itti dabaluu dandeenya.
get more style search goone dabaluu dandeenya. Style barbaanna jechuudha. Install jenna jechuudha. Install otoo hin godhin amma kana download godhee install godhee amma haaraan dabala jechuudha ishii kana. Kun immoo gubbaatti mata duree gubbaatti babbaasaa deeme. Kanaafuu ammani American Psychological Association kana fayyadamu. Garuu akkuma departmentiin recommendation godhuutiin kan barbaadan fudhachuu dandeessu. Style yaala kanaatiin jijjiiruu hin danda'ama jechuudha. Kan san booda maal goona? Citation keenya erga galchannee booda reference page haaraa irratti ta'uu qaba. Kana ni beektu. References jedhee reference jalatti maaliin baasa jechuudha. Reference kiyya jalatti dhufee reference jala dhufee insert bibliography kan jedhu kana xumurachuudha. Amma immoo insert bibliography innaa jennu ohumsaa nuu galcha jechuudha. Odeeffannoo taayitilii waa'ee kitaaba sanaa bibliog information hundumaa fuudhee nuu galcha jechuudha automatically. Haga dabalaa deemnu asitti dabalaa deemaa update jenna irratti update inna fielding kun intini jedha boodan dhufa. Update nu galchaadha. Haga nuti asii dabalaa deemnu fakkeenyaaf tokko dabalaa ilaallu iddoo kanatti mee dhufne jenne mee faayila biraa saayitaa goonu kan nuti hin goone kamidha kanan goone. Okay, saayitaa goonu ishii kana fayyadamuu dandeenya asinnu saayitaa goonu amma sitti dhufee ofiisaati dabalachuudha sadaffaa kana ishii lammaffaadha jettu kana ofiisaa dabala yeroo nuti hin gaafanne tokkichi generate goone san booda ofiisaa dabalaa deema ofuma automatically dabalaa deemna. Reference baasuudhaaf rakkannu jechuudha dhumarratti. Erga kana hundumaa goone booda export godhuu dandeenya. Export goone fudhannee deemuu dandeenya iddoo biraatti yeroo kompiitara biraa irratti fayyadamnu kanuma bannee Mendeley keenyatti import godhuudhaan fayyadamuu dandeenya. Kun compatible with this kun internet faanadha Linux faanadha. Export yoon godhadhe amma maaliin godhe export as without Mendeley field godhadhe. Okay, iddoo tokkotti seevaa godhu. Okay, so amma bibliographic information kana as keessatti buufadheera ala Mendeley kana jechuudha. Tole waa'ee Mendeley asuma irratti kan naamnu ta'a. Gaaffii yoo qabaattan karaa imeelii keenya nu barreessuu dandeessu. Gama biraatiin wantoota dookimentii qopheessuu irratti sin barbaachisu sin rakkisoo jiraatan nu gaafachuu dandeessu. Mendeley haala kanaatiin itti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. This is very important reference management tool, so you can use this Mendeley.